Shama harka fuune daawwattoota YouTube saaq zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaa oduu gaddaa qabna. Oduu gaddaa keenyaarraa egaa akkuma beekamu mootummaan harka nyaatettiin mootummaan nafxanyaa kun ilmaan Oromoo daguuggaa inni sanyii irratti gaggeessaa jiru ammas cimee akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa dheengaddaa akkuma beekamu godina Wallaggaa keessatti namoota hedduu bakka tokkotti drooniidhaan rukutee barbadeessee qabeenya hedduu badee lubbuun namoota hedduus badeetti jira jechuudha. Kanarraan dabalatee guyyaa kaleessaa ammoo kunoo Oromoo Karrayyuu, Oromoo nagaa, Oromoo sirna gadaadhaan bulu abbootii gadaa fi warra baallee ofirkaa qaban mootummaa kanaan rukutamanii namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Mee bal'ina oduu kanaa waliin daawwannee walitti deebina. Anga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isnaffeerra. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Gara oduu gaddaa kanaatti isin dabarsina. Ashama harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha oduu gaddaa qabna. Dhumaatii Oromoo Karrayyuu gabaasa mirkanaa'e. Abbootii gadaa dabalatee namoonni nagaa 63 ol bakka tokkotti jumlaadhaan ajjeefamanii jiru. Aanaa Fantaallee Shawaa Bahaa Oromiyaa. Dubbiin akkasii gaafa guyyaa 21 ji'a 3 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti itti gaafatamaan qorataa yakkaa poolisii godina Shawaa Bahaa poolisoota idilee fi humna addaa Oromiyaa lakkoofsaan 30 ol ta'an fudhate meeshaa waraanaa bireenii dabalatee hidhannoo guutuudhaan gara aanaa Fantaallee deeme. Dargaggoota yakkaan shakkeen qabuudhaaf dhufne jedhanii ummatatti himanii ajaja poolisii aanaa Fantaallee dabalatanii mana maatii dargaggoota irra deemuu eegalan. Namoota qabuuf barbaadan hunda erga dhabanii booda karaa duudhaa Oromoo Karrayyuu salphiseen maatii dargaggootaa jechuun abbaa fi haadha lafarra harkisanii qabanii gara Adaamaa adeemuu eegalan. Hojii fafaa fi mirga ummataa sarbame kana kan dhagahe humni Oromoo kan hidhatee Karrayyuu keessa socho'u karaa gubbaatti eeggate. Karaa nagaan dhukaasa tokko malee lakkisaa maatii guurtanii deemaa jirtan jedhee gaafate. Irra deddeebi'uun nuti lola hin barbaannu gadhiisaa nama nagaa qabdan jedhee watwaate. Itti gaafatamaan poolisii Adaamaa irraa dhufe kun meeshaa bireenii hidhannee jirra jechuudhaan karaa maaltu na dhibeetiin dhukaasni akka qaama hidhate karaa irratti eege kanarratti banamuun ajaja dabarse. Humni hidhatee bakka qabatee eege kun lolaa ofii hin barbaannetti akka seenu ta'e. Itti gaafatamaa poolisii aanaa Fantaallee dabalate poolisiin 11 battalumatti yoo du'an 17 madaa'anii jiru. Konkolaataa waraanaa 3 barbadeessuun bireenii 2 fi kilaashii 11 booji'an. Taatee kanaan kan mufate mootummaan ummata nagaa irratti haaloo bahuuf murteesse gaafa guyyaa 22 ji'a 3 bara 2014 raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa itti bobbaasuudhaan abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa bebbeekamoo Oromoon Karrayyuu qabu namoota 13 bakka isaan rakkoo mudate akkamiin furra jedhanii muka jalatti mari'ataa jiranitti rasaasa itti roobsuun hunda isaanii fixe. Ummanni Karrayyuu dhumaatii abbootii gadaa fi hayyoota ofii gaafa dhagahuun aariidhaan gadi yaa'ee mormuuf yaale. Ummata manaa gadi bahee mormuuf yaale keessa battalumatti namoota 50 ol jumlaadhaan bakka tokkotti ajjeefaman. Kan madaa'e rabbi haala kaa'u kan rukutame lubbuun darbuuf jirus lakkoofsi isaa guddaadha. Yeroo ammaa kana ummanni akkuma jiruun bosonatti galee jira. Lolli guddaan ummataa fi humna waraanaa mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Oromoo dhageesse asirraa geenyeeti jira. Manuma keenyatti jumlaadhaan dhumaa jirra. Falli isaa si harka jira.
Gabaasni kun poolisii aanaa Fantaallee fi Shawaa Bahaa irraa kan funaannamedha. Egaan daawwattoota keenya oduun gaddaa haalli Oromoon Karrayyuutti ajjeefame kana fakkaata. Wanni kun qe'ee Oromoo hunda keessa seenuun isaa waan hin oolleef bareechamee yeroo ammaa kana keessatti of eeggannoo guddaan barbaachisaadha. Egaa mootummaan maraate kun ilmaan Oromoo sirna gadaa Afrikaa qabanu fixuutti jira jechuudha. Nama gadaa diigee gadadoo filatee kabira oduudhuma kanaan wal qabatee namoota ajjeefaman maqaan isaanii fi sirna gadaa isaan bulchaa jiranu aangoo isaan qabanu maal akka fakkaatu dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Daawwattoota keenya tuuta gama biraatiin tuuta michillee wayita amma baalli harkaa qabu dabalatee hawaasa Oromoo Karrayyuu keessaa namoota waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe. Kadir Hawaas Olom Abbaa Bokkuu yookaan Abbaa Gadaa, lammaffaa Jiloo Didoo, Fantaallee Boruu Galaasoo fi ilma Fantaallee Boruu Galaasoo abbaaf ilma, Duula Fantaallee fi Bulaa Fantaallee fi ilma isaa abbaa fi ilma, Bulgoo Fantaallee Jiloo Boorrayyuu, Boruu Godaanaa, Jiloo Dhaddoo fi Boruu Fantaallee Jiloo horroo kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabeedha. Namoonni ajjeefaman kunneen warreen sirna gadaa tuuta michillee yookaanu dilboo bookee jedhamuun waamamu keessa warreen hoggansa gadaarra jiranidha. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya irraaf qabanne kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan nu tura. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne